Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan jechaa viidiyoo kana like, share, commentii godhuudhaan nu gargaara. Subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Har'a sagantaan keenya inni guddaan akkamitti YouTube tokko osoo hin beekne commentii cufaa ta'e erga gadhiistan akkamiin lammata deebitanii commentii banuu dandeessan kan jedhudha. Inni kun keessaa'uu garee Oroo YouTube challenge keenya keessatti baay'ee gaaffii nu deddeebi'aa jiru waan ta'eef viidiyoo kana isin hojjedhee suduudumaan gara barumsaatti deemna. Waliin hordofaa isiniin jedha. As gubbaa kana profaayilii keessaan gubbaa san jirti. Gubbaa sanii profaayila keessan ni bantan. Iddoo san ni bantanii yeroo bantan YouTube Studio kan jiru gama jalaa kana nitti argamti. YouTube Studio kana ni bantan. Erga YouTube Studio kana bantanii viidiyoo keessan kan commentiin irratti hin fe'amisan yookaan commentii cuftan san kattitaa isa san bira deemtan jechaadha. Okay, akkuma argitan YouTube Studio hoggaa bantan haala kanatti isinii fida. Viidiyoo keessan gama jalaa kanatti isinii fida jechaadha. Fakkeenyaaf tokkoffaarra kan jiru kana yoo kaa'u isa kana sadaffaa kan jiru kana bannu kafeedhe. Fakkeenyaaf commentiin kan irratti hin kennamne yoo ta'e isa viidiyoo san ni bantan. Viidiyoo commentiin isinii hin kennamne san erga bantanii booda haala kanaan isinii dhufa. Erga isinii dhufe booda maal gootanii qastiin takka gama gubbaa san ni jirti. Gama gubbaa san isiniin argisiisa. As qalamni takka ni jirti. Iddiiti jechuudha isiin san gama gubbaa san bakka viidiyoo irra jirtu san jechaadha. Iddiiti jechuudha agarsiifti. Isii san irratti tuyxan. Isii san irratti erga tuyxaniin booda haala kanaan isinii dhufa. Achiin booda maal gootu audience ta'etu tana gama jalaa kana description, visibility, audience waan jiru jira. Bakka kana laala. Isii tana filattan. Audience ta'etu san. Isii san irratti okay gootan. Audience san irratti okay jettan. Yeroo okay jettan waa lama isinii dhufa. Yes, it is made for kids kan jedhu maca tokkoffaarra jira. Daa'imaaf ni eeyyamamaa viidiyoon kun yookaan daa'imaaf eeyyamamu ta'e wanti hubachuu qabdan yeroo viidiyoo upload gootaniis yes it is made for kids yoo gootan yookaan daa'imaaf ni eeyyamama yoo gootan commentiin ni cufama. Kanaafuu isa kana please yeroo viidiyoo upload gootan yes godhuun qabdan. No kajuu kanarratti gama jalaa kanatti gama jalaa kana filattaniiti no gootan. Isa kana jechaadha. Isa kana filattan. Ka olii san filachuun qabdanii jechaadha. Kanaaf isuma kana no kajuu kanarratti deebiftan. Yoo viidiyoo erga upload gootanii jirtan erga ol baaftan sirreessuu barbaaddan isa kana kan duraa yes ta'ee jira. Warri commentiin isin harkaa cufaa ta'e isa kana yes ta'ee jira. Isa yes juu kana no irratti deebiftan. Achi booda ni baatan keessaa baatanii asiin if duuba deebitanii gama gubbaa kana seeftan jettu isiniif dhufti. Isinitti argisiisa. Gama gubbaa kana irratti seeftan jettu san bataniin seef jettu san irratti okay jettan. Achi booda YouTube keessan commentii isinii godhuu danda'a jechaadha. Kanaaf
commentii bikka biraa wanni barbaadanii jirtu jechuudha. Hagganuma sirreessinaan commentiin keessan isiniif fayyamamaa ta'a. Achi booda erga seef jettan booda keessaa baatan YouTube keessan. Lammata seentanii yoo ta'an laaltan commentiin keessan isiniif sirrataa jechaadha. Yeroo sanitti isin sirrachuu baate illee exit jettanii guutumaan guutuu YouTube keessan keessaa baatanii lammata waggaatti deebitan isiniif hojjetaa jechuudha. Baay'ee galatoomaadha, isiniin jaaladha. Warri haaraa taatan ammoo YouTube kana subscribe godhuun dagatinaa please. Subscribe godhaa, notification isaan on godhaa. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Bum. Oroo challenge ammoo mana Miftaa Shaw galgala sa'a 12 irraa eegala haga sa'a 3tti. Achi duuba ammoo TikTok follower Oroo challenge jira. Sa'a 3 irraa kaasee jechaadha. Mana Oroo giftar kan jiru mana isaa deemtanii achirraa fayyadamuu dandeessan ilmaan Oromoodha. Baay'een isin jaalladha. Galatoomaa.